Kabajamtoota daawwattoota keenyatii fi dhaggeeffattoota keenya oduu amma gara naannoo Somaalee iddoo Wacaalee jedhamu nu gaheetu jira. Ergaa karaa keessatiin yeroo ammaa kana nu dhaqqabeeni lafa Toog Wacaalee jedhamu kaampii waraanaa keessa Oromoonni jiranii dararaanii fi ajjeechaan nurratti raawwatamaa jira, ukkaamsamnee jira jechaa jiru. Rakkoon kuni Oromoon dhumaa jirti yeroo ammaa kana yeroon si barreessu karaa nama lama oliiti fuudhanii kan ba'an jedhanii takka turan immoo nama 6 qaqqabeedha kan kaampii waraanaa keessaa fuudhanii ba'anii namoota kana kaampii waraanaa achitti argamu keessaa fuudhee kan ba'e warra liyyuu poolisii akka ta'eedha kan nutti himanii warra achi jiranii mee waan sagalee isaanii kana yeroo ammaa kana jiru sagalee isaanii haa dhageenyu kan naannoo Wacaalee kan iddoo Wacaalee jedhamu naannoo Somaaleetii ammuma kana karaa keessatiin nutti haasaa jiru mee sagalee isaanii haa dhageenyu. Alhamdulillah keessa jirra Wacaalee. Wacaalee maaltu ta'e? Haala badaa keessa jirra nuti dhumaa jirra sosoomuu dandeenyu halkan itti malee muftaa jiran. Maaltu ta'aa jira amma meenatti? Wanni ta'aa jiru haala badaa nama gabbaasanii tumaa ajjeesaa jiran. Eessatti ajjeesu? Siif dhagama. Maal godhan natti? Namni gabbee ol deebi'an jiru. Jiran akkam taanaan nu gadi geengeessan akka haala jiru badaa keessa jirraa obboleeyyan keenya nu jirmadhaa nutis Oromoodhaa akkam taanaa booda shiina keessatti lafa nuti sabboontota Oromooti akkam taanaa obboleeyyan keenya ilmaan saboota jira. Mee maal godhaa jiru amma natti maaliin nama? Waan isaan qornin biyyaa waliin akkam godhaa jirraa. Nama fuudhanii ba'anii ajjeesaa jiru? Akkana fakkaatanii bakka isaan geessan hin beeknu waliin deebi'u. Eenyu isaan kan fuudhanii ba'ani? Mataliyyuu hayyiiti. Amma ammaatti nama meeqa fuudhanii deeman? Baay'ee maal beekama. Amma halkaniin dhufanii qabu? Nama 6? Amma galgala kan halkanii amma sa'aatii meeqachitti? 8:40. Sa'aatii 8:40. Nama 6 amma iddoonni geessan hin beektanii amma dhufanii ammas nu qabu jettanii sodaattanii jirtu? Sodaattanii jirtu dubbattan dhufanii sin qabu? Egaa duraar faraqaa taraa eeggachaa jirra. Maaluma dhaammattu gaa yeroo cinqii kanatti maal dhaammattu? Oromoodha isin jaalanna akka isin jaalannu malu jaalachuu dhabdan maalu jirmachuu dhabdan jennee waywachaa jirra. Okay, deebiinsi isinii bilbila rabbi isin wajjin haa ta'u deebiinsi bilbila. Kabajamtoota daawwattoota keenyatiif dhaggeeffattoota keenya ammuma yeroo gabaabduu duranii gara Wacaalee naannoo Somaalee kaampii waraanaa keessatti Oromoota jiran haasofsiisee ammallee karaa dhumarra jiru hello. Sagalee isaanii gadi qabatanii haasa'uun sababni isaa waan sodaataa jiranii fi mee rakkoo achi yeroo ammaa kana achi jiru nutti hime. Tuquu Wacaalee magaalaa jedhamtu keessaa rakkoo akkaan cimaadhaa hangana jaamtee amantara baatiriidhaan olii jiranii rakkoon. Baatiriidhaan si faana. Hello. Hello, itti fufi. Baatiriidhaan bakka nuti raftur
Ayyee. Nu bira nama lama fuudhanii ollaa keenya tokko nama afur fuudhanii nama ja'a kan galgala kana fuudhame hanga ammaan deebine. Ala kana haasni fincaana jee mooraa kana keessaa gabba'u tokko hin deebi'u. Rakkoo hangana hin jaamne tanamni tokkollee nu dirmanii jira. Eenyu isaan fuudhanii deeman kun warra liyyuu poolisiidha akkuma jette sana moo isaan immoo nama biraati? Bakka warra mo'achuu liyyuu poolisii fufuuf aan hojjetan uffatanii isaanuma garuu humna qabeen afaan Somaaliyaa ta'an. Amma maal dhaammattu yeroo rakkoo cimtuu kana keessatti? Rakkoo cimtuu kana keessa wanni dhaammannu namni saba Oromoo taatan rabbii ja'atii rakkoo kana keessaa uummata keessan kana nama kuma meeqaas keessa jiraati boota sheenaas ni tafaatii akka waa takka meeshaalee hin barbaannu akkumas keessa nagaan biyya keenya gallu furmaata nu godhaa jennaan. Kana dandamee hundaan. Mee wacaaleen kun iddoo kamitti argamti? Xarafa Somaalilaandiidhaa fi Itoophiyaadhaa tuqu wacaalee jedhamti. Tuqu wacaalee. Hayyeegaa ergaa keessa isin dabarsine rabbi si wajjin haa ta'u. Nagaa itti eegaa. Haa nagaa.